Sabni Waaqayyoo mana keessatti saniitii fi mo'alaalaa kan jirtan hundumtuu bakka jirtanitti nagaa fi jaalalli gooftaa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaadha. Alaamanni isaa namaan hunduu naguma. Waaqayyoof galanna ta'u har'as deebinee dhumne irra egaa Waaqayyoo yeroo nuu kenninaan har'a mata duree kan biraan kutaa dubbachaa turre kutaa waa'ee bara dhumaa amma kutaa jaatti ilaallee har'ee mata duree kan biraadha. Torbe akkuma finne isa bara dhumaa har'a mata duree kan biraan walitti dhufne irra Waaqayyo nu gargaara. Har'a lallabi na godha waan ta'eef amma isinii lallaba. Namoonni baay'een isin lallaba kana gaafachaa turta waan ta'eef har'a isinii lallaba. Mata dureen har'a isinii lallabu isa dhageesse in argitaadha. Haaleluyyaa. Isa dhageesse in argita. Samma marraatti dhageesse in argitaadha mata dureen keenya. Waaqarraa dhageesse eegaa kan jirtu hammarraan ta'e waan jiru kana booda dubbii har'aa kana booda Waaqayyo jaansi argisiisa. Mee dubbii kana Waaqayyo akka nu eebbisuuf hin kadhanna. Yaa Waaqayyo galanni fulfinni bara baraan Waaqaaf lafarratti siif haa ta'u. Har'as kunoo ijoolleen kee deebinee dhufne irraa dubbii kee nu ergi. Dubbii keetiin saba kee jajjabeessita. Dubbii keetiin Waaqaaf lafa uumte maqaa Yesuus Kiristoosiin dhowwaa malee sagaleen kee nuuf haa ergamu. Hamma dhumaatti nu wajjin ta'i. Ana dhabaa garbicha keessa na gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 21 kaaseen dubbisa. Guyyaa 8ffaan erga darbee mucicha dhagna qabuun hin ga'e. Akkuma ergamaan Waaqayyoo utuu isheen hin ulfaayin dur haadha isaatti himee turetti maqaa isaa Yesuus jedhan. Akka seera Museen abboomeetti yeroon qullaa'ummaa isaatii geenyaan Waaqayyo gooftaa duratti dhiyeessuudhaaf mucicha gara Yerusaalemitti fidan. Seera gooftichaa keessatti dhiirri hangafni karra saaqu hundinuu Waaqayyoof qulqullaa'ee addaan kan ba'edha kan jedhu caafamee jira. Kana malees immoo akka seera gooftichaatti aarsaadhaaf gugee horaa 2 yookiis gugee sosokkee 2 dhiyeessuudhaaf isa fidan. Bara sanatti namni maqaan isaa Simoon jedhamu tokko Yerusaalem ture. Namni kun abboommii Waaqayyoo kan eege, Waaqayyoon sodaachaa kan jiraate, fayyina isa Israa'eliif dhufu kan eeggatu ture. Hafuurri qulqulluunis isarra boqotee ture. Kanaan duras fayyisaa gooftichaa isa abdachiifame itun argin akka hin duune hafuura qulqulluudhaan itti mul'ifamee ture. Amma immoo hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee mana qulqullummaatti ol gale. Dhaggeeffadhaa. Maariyaamii fi Yoosef akka seeraatti isaaf raawwachuudhaaf mucicha Yesuusiin mana qulqullummaatti ol galchan. Yommus Simoon mucicha fuudhee kaasutti baatee Waaqayyoon galateeffatee egaa yaa gooftaa akkuma dubbattee turte garbicha kee nagaadhaan jireenya kanatti hiikii fayyisuu kee ija kootiin argeera. Ameen. Namicha Simoon jedhamutu jiraayedhaas Luqaas gaafa wangeela kana barreessu garuu gara namicha kanaatu dhufin gara Luqaas boqonnaa 2 kanaatu dhufini Luqaas kana laalla wangeelli Luqaas eessaa akka dhufe attamitti akka jalqabe. Luqaas jechuun hiikoo maqaa sarraa gaafa kaanu ifa laachuu yookaan life giving jedhama. Wangeelli Luqaas waa'ee dhalachuu, tajaajiluu, du'uu fi du'aa ka'uu Yesuus dubbata. Wangeelli Luqaas guutummaa isaa waa'ee dhalachuu Yesuus, guddatee cuubamee barsiisuu Yesuus, ergasii immoo du'uu Yesuus, du'aa ka'uu Yesuusii fi ol ba'uu Yesuus dubbata. Luqaas wangeela isaa kanaaf hojii ergamootaa barreessuu isaatiin hojii ergamootaa fi wangeela Luqaas kan barreessu Luqaasii wangeela Luqaasiif hojii ergamootaa barreessuu isaatiin kakuu haaraa keessaa persentii 27.5 Luqaastu barreesse. Luqaas sanyiidhaan Giriikidha. Sanyiidhaan nama Giriikii bartoota gooftaa duukaa turan keessan turre garuu Phaawulos duukaa ture. Luqaas hojii ergamootaas haa ta'u wangeela isaa kana namicha Teefiloos jedhamu tokkoof barreessa. Teefiloos kun kutaa biyya Roomaa nama bulchu nama aangoo qabu ture. Luqaas immoo dooktarri ture. Dooktarri kun isaaf barreesse warri kaan akka jedhanitti dooktara dhuunfaa namicha kanaatii jedhu Luqaas. Sanyiidhaan Giriikidha isiniin jedheera. Waa'ee Yesuus kana barreesse egaa Luqaas kanatu. Waa'ee Yesuus yommuu barreessu Luqaas boqonnaa 1 caafata kakuu haaraa keessaa boqonnaa dheeraa qabaqa kan jedhamu wangeela Luqaas boqonnaa 1dha. Wangeelli Luqaas boqonnaan 1 kakuu haaraa keessaa boqonnaa dheeraa jedhamee beekama yookaan the longest chapter jedhamee beekama wangeelli Luqaas boqonnaan 1. Wangeelli Luqaas boqonnaa 1 kana keessatti akkas jedhee barreessa gaafa jalqabu Phaawulos Luqaas dhiifama Luqaas gaafa barreessu Luqaas gaafa namicha kana Teefiloosiif barreessu akka jedhee jalqaba. Yaa ulfaataa fi jaallatamaa Teefiloos waa'ee dubbii nu gidduutti raawwatame namoonni baay'een odeessuu yaalaniiru jedha. Anis immoo keessa lixee qoree ilaalaa waan tureef tarreetti galchee siif barreessuun gaarii fakkaatee natti argame jedha. Boqonnaa 1 amma 5tti. Inni dhageesse kuni inni sitti himame kuni oduu naasaame kun dhugaadhaaf amanamaadha jedha. Innis waa'ee eenyuuti? Waa'ee Kiristoos. Waa'ee Yesuus inni dhageesse kun inni oduudhaan dhageesse kun inni namoonni haasaan kuni dhugaaf amanamaadha jedha. Atis inni dhageesse dhugaaf amanamaadha. Waaqayyo akka dubbate godha Yesuus akka jedhe sana amanamaadha.
Kanaafi waa'ee dhalachuu Yohaannisii fi Yesuus dubbata boqonnaa tokko keessatti. Ilaa dhaggeeffadhu. Waa'ee dhalachuu Yohaannisii fi Yohaannis Cuuphaa fi waa'ee Yesuus dubbata. Dhalachuu Yohaannis Cuuphaa fi dhalachuu Yesuus dinqiidha. Jalqaba isaarraa gaafa kaanu dhalachuu Yesuusii fi dhalachuun Yohaannis Cuuphaa dinqiidha. Ji'a ol dursu. Yohaannis Cuuphaan ji'a dursa dhalachuudhaan Kiristoos isa nama ta'ee nu fayyisuu dhufe foon akka keenyaaf uffatee dhufe kana ji'a dursa haadhi isaa Elsaabet jedhamti. Attamitti dinqiidha. Zakkaariyaas namichi kuni nama Zakkaariyaas jedhamu kuni namichi biyya Akiyaa kun sanyii lubootaa kan ta'e nama kanatu fuula Waaqayyoo dura ture lubaa jedha. Acha dhufisa sanyii lubootaa keessaa jedha. Dhaggeeffadha acha dhufisa sanyii lubootaa keessadha. Namichi kun mana qulqullummaa keessa hojjeta. Luba jechuun kakuu moofaatti namaaf Waaqa gidduu dhaabata, namaaf Waaqa walitti araarsa. Dabalee akka seera Waaqayyoof abboommii isaatti jiraatudha. Hinda እግዚአብሔር ሕግና ሕግጋት ይኖሩ ነበር jedha. Ati manaasaa Elsaabetii inni luba Zakkaariyaasii mana Waaqayyoo keessa tajaajilu, mana Waaqayyoo keessa deddeebu, bara baay'ee mana Waaqayyoo keessa hojjetaniiru. Iddoo aarsara tajaajilu luba akkuma isiniin jedhee namaaf Waaqa gidduu dhaabatee nama tajaajila ture namichi kun. Garuutu tajaajilee galee gola mana isaatii gaaffii qaba. Hin tajaajila namaaf Waaqa walitti araarsee galaa mata-duree kadhatu tokko qaba. Mata-dureen inni kadhatu kun hin bubbule ituu tajaajilu bubbule ituu mana Waaqayyoo keessa dhaabatu akka seera Waaqayyoof abboommii isaatti ituu deddeebu bubbule gaaffii bara heddisetu gola isaa ture. Arra ergaansii qabasiifis gaaffiin gola mana kee jiru deebiidhaan xumurama. Ituu tajaajiltuutu Waaqaaf jiraattu gaaffiti qabdu, boo'ichati qabdu, ituu Waaqaaf deddeebitu warra kaan hirkatti argita, situ jiraata warra kaantu immoo situ gooftaaf jiraata warra kaantu milkaa. Har'a kanaa kaasee akkas hin ta'u. Waaqayyo gaaffii gola mana keetti deebii laata. Waaqayyo gaaffii gola mana keetti deebii laata obboleettii ko. Teesteena dhaggeeffataa kan jirtu kun sittani maa dhaggeeffadhu. Bara baay'eetu Waaqaaf jiraattu, bara baay'eetu deddeebitu, gaaffii gurguddaatu qabdu, Waaqayyo sitti mee akkasumaan hafe waan jette san har'a ergaansii qaba, gaaffiitti dhageesse sun mana keetti gaaffii ta'e kan jiru sun Waaqarraa moo dhageessee kan tutture sun akka gaafa Gabriel dhufee dubbate har'a sitti maa ergaansii qaba Waaqayyo. Haalleluuyaa. Egaa namichi kun ituu tajaajilu guyyaa tokko darameen isa geenyaan iddoo aarsaatti tajaajiluudhaaf ol galee jedha. Iddoo luboonni tajaajilanitti ol galee jedha. Ituu inni dhaabachaa jiru Gabriel dhufee jedha. Boqonnaa tokko kaftee dubbiftan Gabriel dhufee ergaatti hima. Gabriel yeroo dhufee ergaatti himu akkasittiin jedhe. Baga gammaddennaan maayinannaan kadhanni kee deebii argateera jedhe. Kadhanni kee deebii argateera nan sakamennaan ati manaa kee ulfoofti ilma deessii jedhe Zakkaariyaasiin. An dulloomeera ati manaa koos dulloomteetti yeroo kana dhiifneerra bara ittiin nu miti kanaa jedhe Zakkaariyaas. Ani Gabriel Waaqa duraan dhaabadha ergaa sitti muufan bahee dhufee waan asitti mu kana fudhadhe. Arra Gabriel miti anatu sitti ma ergaa. Natu taa'ee sitti maa jira nama nana dhaggeeffadhu. Bara baay'ee gola keetti gaaffii kan ta'e Waaqayyo galgala irraa kanaa kaasee deebiidhaan xumura. Laassee kaavaa jeendaa laavoora. Sirraa caba. Bara baay'ee gaaffiin si rakkise gaaffiin bara baay'ee gola mana kee ture. Akkuma Zakkaariyaasii dhufe kana har'a ergaansii dhufeera. Boo'ichi bara baay'ee sirraa dhaabata. Golatti boo'uun bara baay'ee sirraa dhaabata. Mata-duree baay'ee waggaa dheeraa ture namicha kana jala hin tajaajila mana qulqullummaatti deddeebi'a achi dhufi isaanii hortee lubaatii akka seera Waaqayyoof abboommii isaatti jiraatu garuu gola mana isaanii gaaffii jira. Ituu Kiristoosiif jiraattu ituu abboommii isaa hedduu ituu qulqullummaan deddeebitu natti tutture yaa nama jettu gaaffiin koon bubbule yaa nama jettu sittani maa dhaggeeffadhu Waaqayyo gaaffii gola mana kee jiruttan deebii kenna. Baga gammadde kadhanni kee dhagaameera. Har'aa kaasee kadhanni kee dhagaameera boo'ichaan ittiin fuftu. Waaqayyo gaaffii mana kee jiru sana deebiidhaan xumura. Egaa Gabriel dhufee keedhennaan jaarsi Zakkaariyaas kun ofiisaatti waan fudhateef dulluma isaa keessatti waan ilaaleef ani jaarsaa sichi hin danda'amu ani Gabriel Waaqa duraan dhaabadhaa. Achiin dhufee fudhannaan ergaa yeroo isaatti ta'u fudhachuu dide. Kan nama dhibu ituu Zakkaariyaas achi dhaabatu Zakkaariyaas amanuu dinnaan waa'ee Zakkaariyaas dhiisee waa'ee mucaa dhalatu haasa'uu jalqabe Waaqayyo. Mucaan sirra dhalatu kuni gara ijoollotaa gara abbootaatti deebisaa, kan abbootaa immoo gara ijoollotaatti deebisaa, daandii Waaqa isaa dura deemaa, daandii qajeelcha. Ana Waaqatu na ergee fudhannaan egaa amma gaafa kun ta'utti didaa taatadhee sokke Gabriel. Yeroo jaarsi Zakkaariyaas taa'ila fixee gadi ba'u arrabi isaa didaadha. Amanuu waan dadhabeef afaanitti ziippii kaa'ee sokke ergamaan. Ati har'a amaniyaadhu. Ati har'a amaniyaadhu. Nama nana sittani ma dhaggeeffadhu. Amani bara baay'ee waan tutture hin bubbule waan jette mata-dureen isaan tutture Waaqayyo akka nama na goyoomse yaa nama jettee dhaggeeffadhu. Har'a ergaansii qaba gaaffiin gola mana kee jiru deebiin xumura badhe Waaqayyo. Baga gammadde akka lallabuuf afur Waaqonni dhufeera dhaggeeffadhu. Siin lallabaa dhaggeeffadhu gaaffiin gola mana kee jiru deebiin xumurama.
Waa haalelluuyaa. Dhaggeeffadhu siin dubbadha obboleettii ko. Bara baay'ee lafa irratti jala harkifameera. Bara baay'ee dhageesse akka dhageesse hin taane. Har'a kanaa kaasee garuu Waaqayyo kadhata keettan deebii kenna jedhe. Egaa Gabriel dhiisee galee yeroo mana ga'u ati manaan ulfooftedha. Kan nama dhibu gaafa ulfooftu Elsaabeetii Waaqayyo ceephoo mandara keessatti narraa ture narraa kaasettee ji'a jaaf of dhoksitedha. Ituu nuti sagantaa galataa qopheeffanna. Namatti argamna yookaan mana diina koo biran darbanna. Of hin argisiisaa jenna. Isheen garuu Waaqayyo mandara keessatti ceephoo narraa ture arrabsoo narraa ture narraa kaasette. Hin kaasirraas. Hin kaa mana keerraas. Hin kaa jireenya keerraas ceephoon jiru kun. Ceephoo namni ittiin si beeku kun. Waan namni mandaraa ittiin si beeku kun. Waan ati ittiin boossu kana hin kaasa Waaqoo sirraa. Hin kaasa naa amani. Dhaggeeffadhu waa Waaqoo sitti mukana. Hin kaasa boo'icha kanaa ittiin fuftu. Gaaffii kanaa ittiin fuftu. Rakkina kanaa ittiin fuftu. Gaaffii qabdu kana Waaqayyo deebiidhaan xumura. Haalelluuyaa. Dhaggeeffadhu sitti nama nana. Waaqayyo natti maara dhaggeeffadhu. Biyya Itoophiyaarras kan jirtan, biyya Itoophiyaa iddoo garaagaraatti kan dhaggeeffatan, Oromiyaa keessa kan jirtan, biyya alaaf biyya keessa kan jirtan, caafii naannoo Oromiyaarra kan jirtan dhaggeeffadhaa, biyya Itoophiyaarra kan jirtan, Waaqayyo baga gammadde siin jedha. Maal jennaan kadhanni kee deebii argateera. Borganama waan dhageessu hin beeku. Lafti kun baree borganama waan sii ta'u hin beeku. Garuu kadhate kadhachaa turteef waan Waaqa dubbate sun deebiidhaan xumurama. Egaa erga Zakkaariyaasitti himee fixe ji'a ja'a booda mandaraa Galiilaatti yookaan magaalaa Galiilaarra gara baadiyyaa kan galu mana Maariyaam fa'aa dhaqee ergaan akka hidhettime achitti immoo warri jaartii isheen kun barritti darbeera. Ministeeriin saayikil inni jedhamu erga irraa dhaabateera bara dullumaa keessa jirti jaartiin bara dullumaa keessa jiru jaarsi yeroo akkasitti Waaqa dhufee dubbate waan hin danda'amne saayinsiidhaan baayoloojiin waan hin hiyyamne Waaqayyo dhufee hindeessaa gaaffii keetti deebii kennaa mucaan hin dhalataa jedhe Waaqayyo Zakkaariyaasiin ati manaa kendeessa akkuma inni jedhe akkuma Waaqa dubbate ulfoofte. Achi deebi'ee ji'a ja'a booda mandaraa Galiilaa keessa dhaqee jedha ergaan. Luqaas boqonnaa 1:26 amma 38 dubbifadhaa. Maariyaam dhaqee baga gammaddeedha. Maariyaam durba mana jirti garuu kaadhimaa tokko qabdi. Baga gammaddeetti jedhe maal jennaan ilma deessaa jedha ergaan. Anoo durba attamitti ilma daa dhiira hin beeku jennaan garuu kaadhimaa tokko qaba jennaan dhuguma ati dhiira hin beektu garuu akka itti ulfooftu akka dubartoonni kan biraatti ulfaa'an miti. Dhaggeeffadhu obboleettii ko ati akka itti kaatu akka warra kaan kaanitti miti. Hanki adda. Hanki adda akkan akka warra kaan ilaaltee hin boo'in Waaqayyo kan kee akka addaatti hojjeta. Waaqayyo kan kee akka addaatti si deemsuu jalqaba. Ati akkasitti hin deessu jedhee ergaan gaafatte attamree jennaan hafuura qulqulluu sirra bu'aa humna abbaa si golbooba. Ilmi sirraa dhalatu ilma abbaa jedhama. Akka saayinsiitti dhiirri tokkoof dubartiin tokko erga wal bira ga'anii booda fertilaayiziin kan uumamee namni dhalatu. Asirratti garuu inni hin jiru ergaan isheedhaan. Sirra kan dhufu hafuura qulqulluudha. Humna abbaatummaa si golbooba jedheen. Kan nama dhibu Maariyaam ulfooftee ituu Waaqayyoon golboobu ta'e namni manatti ulfaa'e bara sana keessa dhagaadhaan bakkeetti baasanii dhaanii ajjeesu. Waaqayyo golboobee waan jiruuf garuu Maariyaam hin argamtu. Akkuma namaa gabaa dhattee galtii, akkuma namaa dhattee deddeebitii hin argamtu Waaqayyo ishee golboobee jira. Egaa in ulfoofte. In ulfoofte. Ulfaa duwwaa miti Luqaas boqonnaa 2:22 kaasee tokko kaasee Yesuus dhalate. Yesuustu dhalate. Gaafa Yesuus dhalatu waan dinqiitu hojjetame. Asirratti ergaan isinii qaba obboloota ko. Namni bara keenya illee gaafa dhalatu keerii godhamaaf. Gaafa dhalatu dubartiin gaafa deessu eeggannaa godhamaaf. Yesuus anaaf siin fayyisuudhaaf Waaqa teetuu jiru qaama foonii kan uffatee dhufee gaafa dhalate illee keeriin hin godhamneef eeggannaan hin godhamneef waan horiin keessa nyaattu keessatti dhalate Yesuus. Anaaf siin jireenya bara baraatti fiduudhaaf dhalachuu isaatii keellee eeggannoon hin godhamneef kunuunsi godhameef hin jiru Waaqaaf lafa uume Waaqa lafti kun ittiin uumame kanatu bifa namaa kan uffatee nuun du'a jalaa baasuudhaaf gaafa dhufu lafatti dhalatu illee hin arganne. Dhufee dhalachuun isaa garuu dinqii ta'e ergamoonni kutati Waaqayyo Waaqarraa dhufan jedha. Boqonnaa 2 dubbisaa Luqaas boqonnaa 2 guutummaatti ergamoonni Waaqarraa dhufanii ifanii tiksoonni horii sana eegan gaafa isaan kaan ergaan dhufee hin baqatinaa hin na'inaa arra misiraachoon isinitti maa jedhe. Misiraachoo ani isinitti himu fayyisaan arra fayyisaan addunyaa kanaa isinii dhalateera. Fayyisaan addunyaa kana kan bilisa baasu du'a jalaa cubbuu jalaa kan baasu fayyisaan isiniif dhalateera isan isinitti maa jedhe eegaa Yesuus hin dhalatee jedha. Gara dubbii kuttan sin fidaa Yesuus gaafa dhalatu nama tokko ture jedha. Luqaas isinii dubbise Luqaas boqonnaa 2:21 kana kaasee. Namni kun Simoon jedhamaa jedha. Ilaala dhaggeeffadhaa. Simoon kun kakuu haaraa keessas kakuu moofaa keessas Luqaas boqonnaa kana irra malee hin jiru.
dabalee guyyaa saddeetitti mana qulqullummaa fidan kan jedhu wangeelota kan biraa keessa jiru. Luqaas Iyyasuus raawwatee waaqa jedhee waan dubbatuuf siraataan guddisa akka namaa raawwate namaatti raawwatee waaqatti guddisa Yesuusin yeroo barreessu. Namichi kun nama dookteriidha siniin jedheera. Kanaaf eeggatee barreessa dookteriidha. Waa'ee Yesuus illee yeroo barreessu akka warra kaan akkasumatti haasa'een dhiisu ceeg godhee barreessa. Iyyasuus gaafa fannifamuuf deemuu fannootti gaafa ol ba'uuf jedhu dafqa akka dhiigaatti keessaa bubu'a turee jedhee kan barreesse Luqaas duwwaadha. Beekaa qorichaa waan ta'eef egaa dhiigisaa akka dafqaatti keessaa bubu'a jedhee kan barreesse isa duwwaadha. Akkuma kana Luqaas keessa malee iddoo biraan jiru Iyyasuus guyyaa 8 mana qulqullummaa dhaqee kan jedhu Luqaas keessa malee jiru iddoo biraa. Akkuma kana namichi Simoon jedhamu kunis egaa akka nama isin dubbisee Luqaas boqonnaa 2 malee hin jiru iddoo biraa. Simoon kun egaa hafuura Waaqaa irra boqotee ture jedha. Ilaa mana dhaggeeffadhu. Hafuura Waaqaa irra boqotee turedha. Maal jedhe hafuurri Waaqaa irra boqote kun ituu masiin argin hin duutu jedhee itti himameera. Waan sin dhibu wanti guddaa nama dhibu bara Simoon jiraate kuni bara tiraanzishinaal pireedii yookaan immoo bara kakuu moofaa keessa raawwannee hin baane dhiigni kakuu haaraa dhangalee Yesuus kakuu haaraa hin dhabin jira kakuu moofaa keessa immoo raawwannee bara hin baane keessa kan inni jiru garuu namicha kanarraa hafuura qulqulluu irra boqotee turedha. Hafuura qulqulluudhaanis itti mul'ifamee ture jedha. Maal kan jedhu fayyisaa isa dhalatu isa addunyaaf abdachiifameetu hin argin duutu kan jedhu. Hin argitaa ituun argitu hin duutu jedhamee itti himamee eega ture jedha Simoon kun. Eenyuun eega isa dhufu masii yookaan fayyisaa isa dhufu Kiristoos isa dhufu eega. Ituu eegu namichi kun gara waggaa 70 ga'e. Inni eega gara waggaa 70 siqee umuriinsaa gara waggaa 70. Fayyisaa isa dhalatu eega. Fayyisaa addunyaa kanaa masii isa dhufu eega. Ituun argin hin duutu jedhee Waaqotti himeera. Asumaan ergaan sii qaba. Isa Waaqayyo siin jedhe isa sitti himame hafuura qulqulluudhaan ituun argin hin duutu. Hin duutu tun nyaatin. Inni tammarraa dhageesse qaama siif uffata. Namichi kun eegaa tureeti gaafa guyyaa 8 seera raawwachuufiif Maariyaam faa Yesuusin fidanii gaafa guyyaa 8 mana qulqullummaa fidanii jedha. Mana qulqullummaa gaafa isaan fidan gaafa isaan gara mana qulqullummaatti ol ba'an hafuurri Waaqayyo Simooniin ka'ee ol ba'eedha. Ka'ee ol ba'e mana qulqullummaatti har'a maal jennaan masii argita isaa abdachiifamedha. Har'a boodan argita isaa dhageessetis. Isaan marraa dhageessee sitti himamee argita. Amantii amanuu baate sitti hima dhaggeeffadhu. Waaqayyo isa kanaan duraan sitti dubbate isa kan duraan siin jedhe isa gurraa qabdu sana ijaan si argisiisa. Namichi kun ka'ee ol ba'ee jedha. Mana qulqullummaatti ol ba'e. Manni qulqullummaa warra Yihuudootaa balbala 7 qaba. Gara Yerusaalemitti ol ba'u balbala 7 qaba. Balbala 7 kana karaa tokkoon lixe jaarsi gara waggaa 70 iji inni irra keessaa kun badaan argu. Ija isa keessaa arga. Ija isa keessaa ilaala jaarsi. Gaafa ol ba'u mucaa waxxaatiin tokko waan durbii waxxaatiin tokko dadachaaftee wayyaa keessa keessee mucaa guyyaa 8 fiddee gaafa isheen dhuftu waamijee sana hafuurri Waaqayyo maal jennaan ishee harka jira masiin jedhe. Kottu dhee waame. Kottu dhee waamee hirkaa fuudhe. Siin dubbisaa dhaggeeffadhaa. Akka seera Museen abboomeetti yeroon qullaa'ummaa isaatii geenyaan Waaqayyo gooftaa duratti isa dhiyeessuudhaan mucicha gara Yerusaalemitti fidan. Seera gooftichaa keessatti dhiirri hangafni karra saaqu hundinuu Waaqayyoof qulqullaa'ee addaan kan beedha kan jedhu caafamee jira. Kana malees immoo akka seera gooftichaatti aarsaadhaaf gugee horaa 2 yookiis gugee sosokkee 2 dhiyeessuudhaaf fidan jedha. Asirratti waan hubachuu qabdan Maariyaam fa'aa uumaa waan hin qabne kan itti ta'uu isaanii kan isin beektan warri kaan korbeessa dhiyeessu aarsaadhaaf warri kaan korma dhiyeessu warri kun garuu waan hin qabneef Waaqa duraa waan ajajeef gugee sosokkee qabanii fidan jedha aarsaa dhiyeessuudhaaf. Gaafa isaan dhufan mana qulqullummaa bara sanatti namni maqaan isaa Simoon jedhamu tokko Yerusaalem ture jedha. Namni kun abboommii Waaqayyoo kan eege Waaqayyoon sodaachaa kan jiraate fayyina isa Israa'eliif dhufu kan eeggatu ture. Hafuurri qulqulluunis isarra boqotee ture jedha. Hafuura qulqulluudhaan itti himamee ture. Maal jedhee fayyisaa argitaa? Isa dhufu addunyaa irratti isa mul'atu kana hin argita kan jedhu. Hafuura qulqulluu itti himamee eega ture jedha. Kana duras fayyisaa gooftichaa isa abdachiifame ituun argina akka hin duune hafuura qulqulluudhaan isatti mul'ifamee ture. Hafuura qulqulluudhaan Simoonitti mul'ifamee ture akka Iyyasuusin ituun argin akka hin duune hafuura qulqulluudhaan itti himamee ture. Sitti immoo wanti himamee jira. Waan sitti himame sana tuun nyaatin hin duutu. Inni Waaqayyo dubbate barri waan dheerate sitti fakkaatu iyyuu malee chaalenjiiti keessa jirtu sitti ulfaatu iyyuu malee isa dhageesse hin argita jedhee Waaqayyo. Isa sitti himame hin argita siin jedhee Waaqayyo. Isa gurraa qabdu isa marraan ta'in jiru eegaa jirtu sana hafuura Waaqayyo isa dhageesse sana harkaan si qabachiisa jedhee gooftaan. Simoon kun amma immoo hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee mana qulqullummaatti ol gale Maariyaamiif Yoosefedha
akka seeraatti isaaf raawwachuudhaan mucicha Yesuus gara mana qulqullummaatti ol galchan. Yommuu Simoon mucicha fuudhee kaasuutti baate jedha. Si hammachiisa Waaqayyo abbe. Mucicha fuudhee kaasuutti baatee akkas jedheedha. Fidi intaloo jedhee mucaa harkaa fuudhe. Mucaa guyyaa 8 yeroo isaan batee deeman Maariyaam fa'a. Inni garuu erga dhufee hojiif erga dhufee guyyaa 8 malee Waaqa bara baraati. Waaqaaf lafa uumeedha. Erga hojiif dhufee garuu qaama keenya kana uffatee erga dhufee guyyaa 8 fidi si tokkoon baadhanii bara baraaf na baataadha jaarsi kun. Mee as kenni jedhee mucaa harkaa fuudhe. Erga harkaa fuudhee Yesuusin argee booda akkas jedhee dhaggeeffadhaa. Yommuu Simoon mucicha fuudhee kaasuutti baatee Waaqayyoon galateeffate. Hammattee galateeffattaatis isa dhageesse. Waaqayyo si hammachiise harka kee galchee akka ati galateeffattu godha. Mucicha kaasuutti baatee fuudhee Waaqayyoon galateeffatedha. Egaa yaa gooftaa akkuma dubbattee turte garbicha kee nagaadhaan jireenya kanatti hiiki fayyisuu kee jakootiin argeeraa jedhe. Isa tinatti maa turte isa eegaa ture ituun eeguu bara waggaa 70 san fite kana. Isa dhaabdachiifte argeera. Isa dhagaa ture hafuura kee irraa argeera. Kana booda nagaa biyya lafaarraa yoon sokke nagaa garbicha kee jireenya kanatti nagaadhaan hiiki jedhe. Nagee lafa garaa kootiin hanga'e jedhe. Nan argee san dubbachaa turte. Ulfinni keenya inni dhumaa የክብራችን ጥግ ኢየሱስን ማየት ነው። ኡልፍኒ ኬኛ ዱማ ከበጅ ኬኛ ዱማ ኢየሱስን አርጉ ኢቱማ ከኩ ዳጌሰ አከ ዋቃዩ ሲርጊሱት ሙስትን ማረገፈን ኡልፍኒ ጉዳን ኡልፍኒ ኤገኑ ኢየሱስን አርጉ እብሮታ በቆና ለመራ ከዳ ጋፍቶ ኮ ጎንፎ ኡልፍና ረካት መታረካቴ ኢየሱስን ፉላ ፉላ አርገና ኢየሱስን ሲናርጊ ተሰዋይ ሳዱበኑ ከነ ዲቤ ዱፌ አኩማ ከናምን ዱፍቱሞ ብየ ለፋረት ዋይ ኬፍ ሳዱበተም ዋቃዩ ነንገዶ ሰንጀደ ብየ ለፋረት ቱጅርቱ ሲራወደ ሰንጀደ ሰን arguudhaaf yeroon isaa geera in argita siin jedhe Waaqayyo. Dhagai nama kana Waaqayyo sin argachiisa sin hammachiisa jedhe kakuu kee. Vaaskeetaa vaalaa booraa veedaa dijaalaa vaadiyaa in argita hin hammatta siin jedhe Waaqayyo. Dhageessee naftu guruntu duwwaan si coomee naftu isa Waaqayyo siin jedhe sana qabattee harka kee galee argita. Akkuma Simooniin argisiise Waaqayyo sinis hojjetee si argisiisa. Akkuma Simooniif dubbatee barri isaa yoo ture iyyuu dhufee biraan ga'ee harkaan akka inni qabatu godhe Waaqayyo si dhageessee gurraa qabdu kana akka ati dhageessu akka ati argitu godha. Dhageessee nama dhagee deemu duwwaan taatu ituun nyaateen kakuu kee ituun argin hin duutu. Waaqayyo si nyaachisa isa dhageesse kana ituun argin hin duutu. Ituun argin hin duutu dhee ittimee akka argisiise kana. Obboloonni koo jirtan illee dhaggeeffadhaa. Addunyaarra kan jirtan dhaggeeffadhaa. Isa dhageessan nan godha isa jedhe Waaqayyo ituu si nyaachisin ituu in argin hin duutu. Barrisaa waan tokko yoo fakkaate iyyuu umurii waan siraa deeme yoo fakkaate iyyuu haalatti keessa jirtu waa Waaqa dubbate faallaa yoo fakkaate iyyuu si argisiisa Waaqayyo. Asumaan uumama boqonnaa 21 akka dubbifadhaa uumama boqonnaa 21 irraa akkas jedha. Waaqayyo akka dubbate Saraa yaadate. እግዚአብሔር እንደተናገረ ሳራን አሰባት jedha. Akka dubbate si yaadata. Abrahaam eessaa akka beebeettu ur biyya kaldotaatii bee biyya irra Iraaq jedhamtu kanaa bee Abrahaamiin gaafa yeroo baay'ee asaan biyya keetii baay'ee eebbiseensi eebbisaa jedhe Waaqayyo jennee waama xiqqoo tokko haasofnee dhiifne. Garuu biyya sadii olitti kutee deeme jaarsi kun. Abrahaam kun biyya sadii olitti kutee deeme kiiloomeetira 1280 deeme dhoorri teoloojii. Biyya ur biyya kaldotaa biyya irra Iraaq jedhamtu kanaa bee amma biyya Gibsitti deeme. Eebbiseensi eebbisa dhee manaa fuudhee keetu ture Waaqayyo warra jaallatu jalaan tura. Buleettii koo Waaqayyo waan si jibbisitti hin fakkaatin warra jaallatu jalaan tura amala isaati. Alaazariin hin jaallata turedha hin du'e kottannaan hin dhukkubennaan jalaatu turedha hin du'e jedhanii waamanii naan jalaatu turedha gaafa dhufu garuu seenaa hojjete. Hankees waan si jaallatuuf bulaayira gaafa dhufu dinqii hojjetee si argisiisa. Abrahaam fira kootidha kan sinnibu. Abrahaam sanyii fira kootiitiidha isin sanyii fira koo Abrahaam jedha. Abrahaam jalaan ture garuu Waaqayyo mucaan sii kenna kakuu addunyaa baatta mucaa kakuu addunyaa baatuun sii kenna jedha garuu waa tokko hin jiru. Kan nama dhibu Abrahaam biyya lafaarra bara sana Abrahaam duwwaa jira namni waaqa manuu waaqarrama waaqa jira. Abrahaam nama amantii jechuunsa ajaa'iba gaafa asaamee dhiifamu kettaa asomnee waan dhimnu miti waa'ee Abrahaam. Konfereensiin hin jiru, waldaan hin jiru, sagantaan maatiin hin jiru, raajii mana dhufee namaa kadhatu hin jiru, Abrahaam duwwaatu lafarra jira, waaqarrama waaqa jira. Yerootti dhufee garuu Waaqayyo eebbiseensi eebbisa. Nan dhufaa hedhee Waaqayyo dhufeensi eebbisa hedheetu ituun dhufeen waggaa 14 ta'a. Sii tokko Waaqayyo itti mee biyya lafaarra taa'ee Waaqayyoon eega. Egaa mucaan sii kennadhee waggaa 24 booda Waaqayyo dhufee waggaarraa Saaraan mucaa deessi jedhe. Waggaa 24 nu sa'aatii 24 ta'een Waaqayyo irra jaallatu jalaa bubbulchee tutturshee bareechee fida. Warri kaan har'uma dhanii irra eegu. Obboleessa koo obboleettii koo inni dhageesse sun qaama siif uffatee akka Saaraa yaadate Waaqoo si yaadate harka kee galasiinis.
Saaraan egaa bara dulluma ishee keessa bara Abrahaam waggaa 99 isheen waggaa 90 wayii keessa Waaqayyo dhufee mucaa deessaa jedhe. Yeroon isaa yeroo fakkaatu miti garuu deesse. Gaafa deessu akkas jette Saaraan namni ilaalu hundumtuun kolfa maaliifi hakkootu mucaa dee waan ta'eef. Waaqayyo gaafa ka'u akkoof mucaa kenna waan ta'eef. Umrii waggaa 90 wayii keessa mucaa deesse gaafa atti teessu dubbisaa. Damee tokko gadi buuftee dubbiftan eenyutu bara dulluma ishee keessa Saaraan Abrahaamiif mucaa deesse jedhee yaade. Kanaaf namni na ilaalu hundumtuun kolfa kanaaf maqaan mucaa kootii Yisihaaq jedhametti. Waaqayyo waan ati qabatte kolfitu sii fida. Mana kee galcha waan ati ilaalte kolfitu. Namni sirkatti argee waan sii gammadu. Isa bara heddisi sana raawwate mana kee galchee harkaan qabattee hammattee teessee galateeffatta. Oo haaleluyyaa. Si ammachisa Waaqayyo isa dhageesse sana. Akka dubbatee ture saraa yaadate jedha. Akkasuma Iyyaasuu boqonnaa 21:45 dubbifadha. Wanti gaariin Waaqayyo ijoollee Israa'el dubbate hundinuu ni raawwate malee tokkollee keessaa namne jedha. Waan gaarii Waaqayyo siif dubbate hundumtuu si raawwata malee tokko keessaa nafu. In argita isa Waaqoo siin jedhe. Tokko isa Waaqoo siin jedhe kana arguudhaafi isa dhageesse kana sabana targituuf tokko Waaqayyo dubbatee abdachiise waan hin dhiifneef. Waaqayyo dubbatee abdachiise duwwaa waan hin dhiifneef. Lama yeroo ni dubbatee itti siif raawwatu waan ga'eef. Sadiif ni dhumaa Waaqayyo dubbatee Waaqan sumne waan ta'eef. Waaqayyo sin eebbisu barri keessan eebbifamu torbeetti fufna ulfaadha.